Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, har'aa barumsa walitti fufaa mata duree maaltu waldaa kiristaanaatti hir'ate kan jedhuun macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbiseetan wajjin itti fufna yoo Waaqayyoon nu gargaare. Egaa barumsi kun walitti fufaadhaa macaafa qulqulluu keessaa akkas jedha. Nan dubbisa Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 9 akkas jedha. Yaa irree Waaqayyoo ka'ii humna keetiin ka'i jedhee itti fufa. Akka Waaqayyoon nu barsiisuuf hin kadhanna. Mootii bara baraa hangafa nagahaa yoo ati dubbatte hundumtuu si dhaga'a yaa Waaqayyoo. Guddummaa kee kanaaf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee ol haa jedhu. Ammas yaa Waaqayyo dubbiin kun lafa jijjiira. Dubbiin kun nama jijjiira. Dubbiin kun haala hundumaan jijjiira. Maqaa Kiristoosiin dubbii kanaan nu jijjiira. Eessatti yaa Waaqayyo wayii akka nu harkaa badee akka laaluu dandeenyu. Qalbii keenya geeddarachuu akka dandeenyu. Dhaabbannee akka of ilaallu ati nu gargaari. Nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa kutaa kanarratti Isaayyaas, macaafni Isaayyaas kutaa gurguddaa lamatti akka qoodamu beekamaadha. Kutaa tokkoffaan boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma boqonnaa 39 yoo ta'u, kutaa lammaffaanii boqonnaa 40 amma 66tti. Boqonnaa kana keessattuu boqonnaa 40 kaasee macaafa abdii jedhamee beekama. Isaayyaas garuu akka nama abdii qabutti haasa'aatiin jiru. Maal jedha? Yaa irree Waaqayyoo kayyedha. Itti aansee sii mitii Rahaab jawwee galaanichaa kan ajjeese sii mitii jedha. Isaayyaas wanta itti hir'ate jira. Waa eegu jira. Kanaaf har'a maaltu waldaa kiristaanaatti hir'ate jennee laallaga. Egaa namni akka namaatti, dhaabbanni akka dhaabbataatti, wanti hundumtuu akkaataa uumama isaatti yoo guutuu ta'e bareeda. Wanti guutuun taane hin raafama. Wanti guutuun taane hin dhaabbatu. Kanaafuu bara jireenya keenyaa kanatti waldaa kiristaanaa bara keenya keessa jirtu yookiin waldaa kiristaanaa addunyaa kanarra jirtu, waldaa kiristaanaa lafa kanarra jirtutti maaltu hir'ate? Waa'ee hir'uu haasa'uudhaan dura waldaa kiristaanaa jechuun maalinni? Waldaa kiristaanaa jechuun jecha afaan Giriikii ekelishaa jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaa namoota biyya lafaa keessaa kaayyoo tokkoof walitti qabaman jechuudha. Egaa bara kakuu moofaa keessas bara kakuu haaraa keessa waldaan kiristaanaa waldaa yookaan congregation jedhamte waamamteetti. Bara kakuu haaraa keessa sabni Israa'el congregation yookiin waldaa jedhamanii waamamaniiru. Kanaaf waldaa kiristaanaa jechuun inni jalqabaa qaama yookiin dhagna Kiristoos jechuudha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti gaafa dubbisne waldaan kiristaanaa qaama yookiin dhagna Kiristoos. Ni biraa waldaan kiristaanaa dhaabbata yookiin bakka buutu Kiristoos. Akkasumaan kan walitti qabame, akkasumaan lafarra kan jiraatu osoo hin taane ambaasaaddara yookiin bakka buutuu Kiristoos. Waldaan kiristaanaa jechuun dhiiga Kiristoosiin kan qulloofte dhugaan kan ijaaramtedha. Bifa waaqarraa qabaattee lafarra kan jirtudha. Qorontoos 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irra dhaqxanii gaafa laaltan bifa waaqarraa qabdi lafarra jiraatti. Ambaasaaddara kan jennu san jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa bifa waaqarraa qabaattee lafarra kan jiraattudha. Misirroodha. Waldaan kiristaanaa waldaa Waaqayyooti, xurii kan hin qabnedha. Kanaaf waldaa kiristaanaa har'aatti maaltu hir'ate? Inni jalqabaa waldaa kiristaanaatti kan hir'ate humnaa fi ulfina Waaqayyooti. Humni ulfina fida. Eenyumtu biyya lafaa kanarratti sodaatamaadha kan jedhaman eenyu hoonaan jettan warra humna qabanidha. Fakkeenyaaf biyyoota gurguddatan laalaa. Biyyoota garmalee har'a addunyaa irratti dhiibbaa godhan laalaa. Maal qaboo jettan humna qabu. Humni jiraannan ulfinni jira. Faallaa isaatiin humni hin jiru taanaan ulfinni hin jiru. Kanaaf
waldaa kiristaanaatiif yookiin saba waaqayyootiif humni qabeenya isaaniiti. Waldaa kiristaanaa lafarra jirtuuf humni waaqayyoo qabeenya isheeti. Seera ba'u boqonnaa 20 lakkoofsa 18 hamma 20tti dhaqnee gaafa laallee qajeelfama fudhatte, humna fudhatte, geggeessummaa fudhatte waldaan yookiin kongregeeshiniin bara sana jirtu. Waaqayyoo Musee waameti koottu edheen qajeelfama siif kennaadheen, koottu edheen maalinnaan kan ittiin geggeeffamtan humna siif kennaadheen. Kanaaf humni kan ittiin bahan madda qajeelfamaati jechuudha waldaa kiristaanaatiif. Mee seenaa Musee xiqqoo ishee seera ba'u boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irratti akkas jedha. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo yommus Museedhaan yeroo deebitee gara biyya Gibxii dhaqxutti dinqii ani hojjechuudhaaf humna siif kenne fuula mootii biyya sii duratti akka agarsiiftuuf yaadan qaban. Garuu akka inni saba kana gadi hin gadhiifnetti ani mata jabeessa isa nan godhaa jedha. Ilaalaa. Waaqayyoon qabeenya inni guddaa Museedhaaf kenne maannoo naan jettan humna. Ilaalaa. Museen gahumsaan, beekumsaan wanti mooticha fuuldura isa dhaabu tokko illee hin jiru. Meeshaa kana hidhadhuu dhaq hin jenneen, wayii fudhadhuu dhaq hin jenneen, nama beekaa fudhadhuu dhaq hin jenneen, humna koonsiif kenna jedhee. Kanaaf qabeenyi guddaan Museen fuudhee gara mootii Gibxii yookiin gara Misir gadi bu'ee maannoo naan jettan humna waaqayyooti. Kanarraa kan ka'e mootii fuuldura akkamitti dhaabbataa? Ulfinaan dhaabbata ture. Akka nama ergamee osoo hin taane akka nama aangoo qabuutti dubbata. Baay'ee ofirraa bu'ee akka nama ergamee qofa miti. Nama aangoo qabu fakkaata mootii biyya sii duratti. Kana duwwaa miti sabni Israa'ellee Museef hin abboomamu. Hin sodaatu. Hin soban. Musee fuulduratti soban maal jennaan humna turre jira. Mee asitti waan tokko dubbachuu barbaada. Waldaa kiristaanaa har'a keessa jirtu maal fakkaatti? Humna qabdi. Hin sodaattamti. Addunyaan kun hin sodaata. Moo waldaa kiristaanatu faallaa deebi'ee addunyaa kan sodaachaa jira. Kana isinii fannisa. Asuma seera ba'u boqonnaa 34 lakkoofsa 35 irratti macaafni qulqulluun akkas jedha. Yeroo sanatti namoonni Israa'el gara fuula Musee ilaalanii fuulli isaa akka calaqqisee argan. Museen hamma yeroo Waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf achi deebi'etti fuula isaa hin haguuggata ture jedha. Hin haguuggate maalirraa kan ka'e? Humnarraa kan ka'e, maalirraa kan ka'e? Ulfina isa irra jirurraa kan ka'e. Kanaaf jecha firoota koo waldeenyi kiristaanaa maal keessa akka jirtu, jireenyi keenya maal keessa akka jiru, kiristaanatti dhaabbanni yookiin qaamni Kiristoos kun maal keessa akka jiru dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Israa'el hin sodaattamti. Israa'el yeroo tokko immoo hin salphatti. Israa'el yoom salphatti? Akkas jedha macaafni qulqulluun. Yoom salphatti Israa'el? Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 akka jedha. Sababii saanduqni kakuu Waaqayyoo booji'ameef abbiyyuun ishee fi abbaan manaa ishee du'aniif ulfinni Israa'el irraa sokkeera jettee maqaa mucichaa Ikaabootti moggaafte. Ikaabood jechuun ulfina malee ta'u jechuudha. Ani waan dubartii kana agarra baay'ee na dinqa. Maaliif oonaan jettan abbaan manaa ishee du'eera. Gurguddoonni biyya sanaa du'aniiru. Lubichi Eeliin du'eera. Garuu waa'ee du'a abbaa manaa ishee hin boonye. Waa'ee du'a lubichaa hin boonye. Waa'ee du'uu namootaa hin boonye. Akkas jette maqaan mucaa kootii kana booda akkas jedhamee waamame. Ikaabood jedhama. Ulfinni Israa'el irraa sokkeera. Ulfinni yoom sokke? Gaafa Waaqayyoon
achi keessatti kabajamuu dhiisu sokke. Dubartii kan otoo hin dinqisiifatin hin darbu hin jedhe. Qabeenyi, beekumsi, wanti jireenya barbaachisu humni namaa lafarraa sokkeera hin jedhe. Garuu waa hundumaa kan ta'e, qabeenya Israa'el kan ta'e, nama Israa'el kan ta'e, ulfinni Waaqayyoo sokkeera jedhe. Humni sokkeera jedhe. Ulfinni Waaqayyoo sokkuun du'a abbaa manaa shiccaa. Ulfinni Waaqayyoo sokkuun du'uu namoota caala. Humni Waaqayyoo waldaa kiristaanaa dhiisee sokkuun waan hundumarra caalu godhu ta'u. Israa'el gaafa salphatti. Egaa humni kan sabni Waaqayyoo ittiin geggeeffamudha. Humni bara kakuu moofaa keessatti keessayyuu sabni Waaqayyoo halkanis guyyaas isa ilaalanii deemu. Malee callisaniituma hin ba'an. Museen akka jedhe gaafa Waaqayyoo saba sanatti dheekkamee boodarra immoo akka jedheen yaa Musee ani si wajjin hin deemu deemaa jedhe. Ergamaa sinii lama ta'e Museen garuu akkas jedhe lakkii yaa Waaqayyoo jedhe namni koo karaa kennu beeka jedhe. Ulfina keetiin nu beeku namoonni biyyi lafaa kun jedhe. Asitti dhaabadhu. Har'a namni karaa kam nu beeka? Waldeenyi kiristaanaa karaa kam beekamte? Saanduqni kakuu Waaqayyoo sokkinaan abdiin jiru maali? Abdii waldaa kiristaanaa har'a Yesuus Kiristoos. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11:19 irraa samiin kun banameeti saanduqni kakuu Waaqayyoo samii keessa mul'atedha. Saanduqni kakuu Waaqayyoo samii keessa mul'ate jechuun gabatee kakuutu samii keessa jira jechuu miti. Abdii waldaa kiristaanaa Yesuus Kiristoos. Tole. Gara kakuu haaraa osoo hin dhufin ammas kakuu moofaa keessa jira. Saamsoon nama cimaa ture baay'ee. Abdii Israa'el ture bara sanatti. Bara sabni Israa'el geggeessaa dhabee sabni Israa'el waan biraatiif ta'e abbumti barbaade dhufee wayii saamee deemu keessa Saamsoon ka'e. Saamsoon humna guddaa qaba ture. Kanarraa kan ka'e Israa'el ulfina argatte. Hidhaan qabu raawwatee san qabu ture. Saamsooniin. Garuu guyyaa tokko Saamsoon hin dadhabe. Hin kufe. Humna dhabe. Abboota firdii boqonnaa 16 irratti ni daaksisan. Daakuu daake. Akka dubartiitti jilbeeffatee namni guddaan sun. Icciitiin isaa humna irraa sokke. Humna dhabe. Namni seenaa gurguddaa macaafa qulqulluu keenya keessatti hin barreeffamne gara biraatti hojjete suni har'a humna dhabeeti daakuu daake. Kanaaf waldaan kiristaanaa humnaaf ulfina dhabde. Mee waldaa kiristaanaa ishee kakuu haaraa. Waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa baay'ee humna qabdi turte. Hojii ergamoota boqonnaa 2:47 yoo dubbisne wantoota asirraa dubbisu kan hin arganne. Ni jalqabaa humna qabdi turte. Sodaatamtuudha. Hin sodaatamu. Simboo qabeettidha. Dhageettii qabdi. Tokkummaa qabdi. Ilaalaa. Waldaan kiristaanaa isheen ergamootaa isheen jalqabaa maal qabdi hoonaan jettan ni jalqabaa humna qabdi. Wangeela yoo lallabde humna qabdi. Namatti waa dubbatte humna qabdi. Kabiraa baay'ee sodaatamtu. Sodaa guddaatu isaan irra ture sodaa Waaqayyoo. Simbooqa. Qabeenyi waldaa kiristaanaa yoomiyyuu taanan warqeef meetii miti. Ijaarsa fi gamoo gurguddaa miti. Qabeenyi waldaa kiristaanaa bara durii
bara Muusee irraa jala kaasee erga Gibxi keessaa bahan erga of danda'an qabeenyi isaanii guddaan humna Waaqayyooti. Qabeenyi waldaa kiristaanaa inni kakuu haaraa inni guddaan kutaa isaatti illee nan dhufa. Inni guddaan humna Waaqayyooti. Erga biyya lafaa keessaa bahan erga cubbuu keessaa bahan gamoo gurguddoo ijaaramti. Humna Waaqayyooti. Amma mee waldaa kiristaanaa har'aa maal dhabdi mee amma gamoo gurguddaa qabdi, waan ijaan laallamu, mana daldalaa yookiin madda galii qabdi, meeshaa muuziqaa gurguddaa waldaa tokko laalee tokko immoo kan ittiin dorgomu qabdi, namoota sagalee qaban, warra faarfatan, namoota haasaa danda'an, namoota raajan, luboota, hojjettoota wangeelaa qabdi. Wanti dhabde hin jiru, wanti ijaan mul'atu. Waggoottan 30 har'aa, waggoottan 20, 40 har'aa waldaa kiristaanaa Itoophiyaa keessa namni baay'een hin jiru. Staatiksii hin jiru. Har'a garuu nama hedduutu jira. Gara miliyoona 30 kan siqutu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin duukaa bu'a. Waldeenya kiristaanaa lafarra jira. Namni baay'eedha. Bara Saamu'eel akka duraan dubbisne wanti nyaatan jira. Sabnis jira. Manni waaqeffannaatis jira. Wanti nyaatan baay'achuurraa kan ka'e ijoolleen Eelii warri maa'iin baafni suni wanta ijaan laalan kana otoo aarsaadhaaf hin dhiyeessin fiiganii dhaqanii gomjaaja'anii dhaqanii nyaatu. Arra'anii dhaqanii nyaatu. Wanti nyaatan hin dhabamne. Taarii bara keenyas akkas ta'e innaa laata dheetii yaadaan. Qabeenyi jira. Beekumsi jira. Bara Saamu'eel otoo Saamu'eelin ka'in keessayyuu bara Eelii wanti nyaatan jira garuu humni Waaqayyoo hin jiru. Humni Waaqayyoo hin jiru. Bifti waaqeffannaa jira garuu humni hin jiru. Waa'ee waldaa Laodiqiyaa kakuu haaraa keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:4 irraa kaasee waldaan Laodiqiyaa magaalaa Turkii irraa keessatti akka argamtu baay'ee magaalaa guddoo addunyaa irratti dhiibbaa uuman keessaa ishee tokko akka taate beekamtuudha. Waldaan ja'an yookiin waldaa Yohaannis ergaawwan waldaa 7 sana barreesse keessa waldaan ja'a waldaa kanarraa adda. Waldeenyi tuni adda. Maaltu adda ishii taasise waan jettan waan gurguddoo waan ittiin of jajju waan sadi qabdi. Inni jalqabaa baay'ina qabeenyaa qabdi yookiin horii qabdi. Waan lakkaa'amu kana qabdi. Maaliifii kutaa san keessatti hin arganne waan ta'eef. Inni lammaffaan maal qabdi waldeenyi Laodiqiyaa? Oonaan jettanii oomisha uffataa yookiin suufii qabdi. Waldaan tuni yookiin magaalaa kana keessa kuulii yookiin meeshaan faaya ittiin faayaman jira. Waldeenyi kun qabeenya gurguddaa kana sadeen of jechi. Qabeenya qaba jetti. Yesuus Kiristoos maal jedhee waldaa kana jechoota asirraa sana fudhata. Inni jalqabaa ati bu'aadha. Homaafuu hin taatu. Qorraa miti yookiin ho'aa miti. Giddu galeessa bu'aa taateen na rakkisteedha. Inni biraa akkas jedheen sintufa jedheen waltittiidhaan. Sintufa isheen kan jechaa jirtu ani qabeenyan qabaa of gaheera nan danda'a warra kaan nan gargaara. Akka jedha Yesuus immoo sintufaadha. Inni biraa akka jedhe deegadhaa jedheen. Maal jettu waldeenyi kun uffatan qabaam jette oomishni suufii na biraa jette. Yesuus immoo akka jedhe ati deegadha. Sana qofa miti qullaadha. Uffatan qabatoo jedhan qullaa. Siif boo'utu irra jiraadha. Amma yeroo kanatti boo'amuu kan qabuuf siif jedhe.
gadadamaadha jaamaree isheen maal jechaarti ani baay'ina qabeenya tan qabaatti kan ittiin of jechu oomishni uffataa ana bira jetti kuuliin wanti ittiin of bareecha wanti ijaa ittiin bareeffatan na biratti akkasii kootu sirriitti akka laaluu dandeessu anarraa bitadhee Yesuus dhumni magaalaa Doddokiyaa bara 60 keessa socho'insa lafaatiin arsis kweekii kanatu ishee rukkute baay'ee rukkutamte hin badde magaalli sun waldeenya kuni wanti ittiin of jechuu qabdi magaalli kun qabeenyan qabaatte baay'inni qabeenya kiyyaa baay'ee dhette oomishni suufii na bira jiraatte wanti ittiin bareedan wanti barbaachisu hundumtuu na bira jiraatte ani waan tokko yaada qabeenyi maaliif waldaa kana oolchuu dhiise otoo akka qabeenyatiin oolte humnatu keessaa sokke Yesuustu keessaa sokke kana walumaa galatti baraka koo moofas baraka koo haaraas humnii fi ulfinni Waaqayyoo gaafa sokku salphinni waldaa seeruu isaati Waaqayyoon miila keessaa kaafna waldaa kiristaanaa keessaa Waaqayyoon dugda nutti gargarchee jennaani kufaatitu ariifata salphinatu ariifata qabeenyi guddaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kana tajaajila foonii salafarra tajaajila sana gaafa xumuree hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti gaafa ergaa isa uumaa dhaloota bartootatti dhaammata akkas jedheen bartootan akkas jedheen humna isinii kenne qabeenyi waldaa kiristaanaa inni guddaan qabeenya baay'ee akka wanti irraa qabaachuuti mana daldalaa qabaachuuti humna Waaqayyooti humna isinii kenne firoota koo kiristaanaaf kan kenname inni jalqabaa humna waldaan kan ijaaramte birriidhaan ijaaramte horiidhaan ijaaramte humnatu qabeenya fide humna Waaqayyootitu waan ijaan mul'atu fide humna Waaqayyootu gamoo ittiin of jennu fide humna Waaqayyootitu waan itti tajaajilu kana fide umarratti Tasalonqee isa duraa boqonnaa 1:5 irratti Phaawulos akkas jedhe waldaa Tasalonqeetiin wangeelli nuti isinitti lallabne kuni afaanin jechaan duwwaa osoo hin taane humna Waaqayyootiin gara keessa dhufe wangeelli lallabne kuni humnaan wangeelli har'aa itti fayyine kuni kan dhufe mammaaksa hin dhufne dubbii namaatiin dhufe amansiisa guutuudhaan dhufe humnaan dhufe wangeelli kanaaf firoota koo har'a waldaa kiristaanatti maaltu irrate akka dhaabbataatti waldeenyi kiristaanaa humna qabdi akka tajaajilaan humna qaba amanaan humna qaba of laaluun barbaachisaa Waaqayyoon hunduma keenya haa gargaaru bara kana keessatti wanti humna Waaqayyoo keessaa nama baasu hedduu jira wanti nama harkisu hedduu jira Eeliyaas gaafa dhokatu waashaa keessa dhagaa san keessa waan gurguddaatu gara isaa dhaqe garuu Waaqayyo dadayye'insa lafaa keessan turre abidda keessan turre wanti hundumtuu waan gurraramu iyyeef waldeenyi kiristaanaa humna qabdu jechuun nama rakkisa Waaqayyoon hunduma keessan haa eebbisu egaa har'a waldaan kiristaanaa maal dhabdi mata duree jedhu wajjin laalleerra humna dhabde humni immoo ulfina fida humni qabeenya fida humni waan hundumaa fida barumsa keenya isa ittaanu namni walitti deebinutti Waaqayyoon isin haa eebbisu in kadhanna ammayyuu galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u isa dhageenye akka ittiin jiraannu ati nu gargaari eessaa akka kuufne maal akka hiikkanne
yaa Waaqayyo deebinee humna kan akka barbaadu gara humnichaa akka deebinu hunduma keenya waldaa kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiru waldaa kiristaanaa addunyaarra jiru waldaa kiristaanaa Oromiyaa keessa jirtu yaa Waaqayyo akka gargaartu ani sin kadhadha waan nu dhageesse ulfaadhu isa du'ee du'a moo'ee ka'e lammaffaa deebi'ee kan fudhatu maqaa jabaa caalu Kiristoosiin. Ameen.